Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harkafuune akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u qophii keenya yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isin biraan geenyu qabannee dhiyaanneerra. Jalqaba irratti oduu isin dhageessifna, gidduutti muuziqaa ce'umsaa isin affeeraa, sagantaa lafaa fi lafee isiniif qophaa'ee caqastu. Turtiin keessan nu faana ta'u amma gara oduuttan isin ceesisa. Qoqqobbiin Ameerikaan Itoophiyaa irratti fe'uuf deemtu lammiilee biyyattii kan yaaddessu ta'uun ibsame. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay ajaja Ameerikaa fudhachuudhaan lola dhaabuuf qophaa'uu beeksisan. Beela naannoo Amaaraa mudateen walqabatee suuraalee fi odeeffannoowwan sobaa afarfamaa jiraachuun beekame. Kunneen hangafoota. Qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa fi qaamolee sarbama mirga namoomaa irratti qooda fudhatan irratti aggaamtee jirtuun lammiileen biyyattii gaaga'amaaf kan saaxilaman ta'uun ibsame. Kunis daran kan isaan yaaddessu ta'uusaa hayyuun siyaasaa fi dinagdee tokko himani. Maqaan isaanii akka eeramuu kan hin feene hayyuun siyaasaa fi dinagdee tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin mootummaan wal waraansa geggeeffamaa jiru seera qabeessa fakkeessuuf yaaliin gochaa jiru hawaasa addunyaa dhimmicha dhiyeenyaan hordofaa jiru biratti akka asoosamaatti ilaalamuu isaatiin somni mootummichaa tarkaanfii lammiilee biyyattii irratti dhufuuf deemuuf yoo hammeesse malee furmaata ta'uu akka hin dandeenye hubachiisan. Hayyuun kun akka jedhanitti hawaasni addunyaa beekumsa lafarra jiru qofaa osoo hin ta'in qaroomina samii irratti uumteen wanti jalaa dhokachuu danda'u akka hin jirre eeranii gochaa hin malle hojjetanii addunyaa komachuun wanta dhokfamee hojjetamu akka ifa ta'u yoo dhiibe malee dhoksuuf yaaluudhaan furmaata argachuun akka hin danda'amne ifoomsani. Keessumaayyuu mootummaan Itoophiyaa biyyoota alaa fi humnoota biyya keessaa wayita diineffatee socho'aa jiru kanatti sababa xiqqeeffannaa mootummichaa wallaalummaan guutameetiin dhiibbaa biyya keessaa fi alaarraa uumamuun lammiileen biyyattii haala yeroo kamiyyuu hammaataa ta'eef saaxilamanii akka jiran dubbataniiru. Ministeerri muummichaa Abiy Ahmed xiiqii keessa osoo seenuu baate nama itti gaafatamummaasaa ba'u ta'eeti wal waraansi ammaan kana biyyattii keessatti lammiilee jireenya gadadoof saaxilee jiruu fi lubbuuwwan namoota hedduu galaafatee osoo hin dhalatiin durumaan bilchinaan furmaata fiduu ni danda'ayyuu jedhan. Yeroo kanattis furmaata hawaasni addunyaa itti amanuu fi lammiileen biyyattii fedhan faallaa dhaabbachuudhaan gadadoo hammaataa biyyattii irratti akka ga'u gochuurra qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa waliin ta'uudhaan furmaata barbaaduun malchiisaa akka ta'e hubachiisan. Abdii Waaqayyootu gabaase. Ajaja dhukaasa dhaabuu Ameerikaan qaamota lola kaaba Itoophiyaa irratti hirmaachuun haalicha hammeessaa jiran irratti dabarsite hordofuun addi bilisa baasaa uummata Tigraay ajaja darbe raawwachuuf qophaa'uusaa ibse. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa kaleessa baaseen akka ifoomsetti waraana waggaa tokkoof humnoota Tigraay fi garee mootummaa bilxiginnaa gidduutti geggeeffamaa jiru dhaabuuf Ameerikaa waliin qindoominaan hojjechuuf qophii ta'uu beeksiseera. Wal waraansa kaaba biyyattiitti qaamolee garaagaraa hirmaachisee fi humna waraana bilxiginnaa dabalatee kanneen isaaf daboo bahan waraana Eertiraa humnoota Amaaraa hidhatanii fi naannoleerraa garasitti ergaman loltoota Tigraay irratti duulchiseen walqabatee mirgi namoomaa akka malee sarbameera kan jedhu bulchiinsi Joo Baaden qoqqobbii viizaa qondaaltota mootummaa olaanoo biyyattii irratti murteesse osoo hin bubbuliin haalichi daran isa yaaddessuu eeruudhaan qaamolee wal waraansicha hammeessan jedhee amanuu irratti qoqqobbii cimaa ta'e kan biraa akka fudhatu akeekkachiise hundi isaanii dhukaasa dhaabuuf heeyyama isaanii akka ta'u ajajuu hordofee dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa loltoonni isaa yeroo hundumaa walitti bu'insa kaaba biyyattii kana mariidhaan hiikuudhaaf qophiidha yoo jedhu mootummaan Itoophiyaa garuu ammas Ameerikaan dhimma keessoo biyya keenyaa keessa seenuu hin qabdu jechuun ejjennoo diddaa fakkaatu mul'isuu irratti akka argamu beekuun danda'ameera. Wal waraansa kaaba Itoophiyaatti waggaa tokko guutuuf guyyoonni muraasni hafan kana dhaabuuf Ameerikaan
Gamtaan Awurooppaa, manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii, Gamtaan Afrikaa fi hawaasni idil addunyaa falli qawwee osoo hin taane marii siyaasaati jedhanillee mootummaan Abiyyi garuu furmaata marii diduun biyyattii gara kufaatii dandamachuu hin dandeenyetti qajeelchuudhaan lammiilee gaaga'ama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiif saaxiluunsaa kan hubatamu yoo ta'u, Abiy Ahmed ammallee akeekkachiisa Ameerikaatiif gurra laachuu dhabuunsaa qoqqobbii bulchiinsi Joo Baaden Itoophiyaarra kaa'uuf qophaa'een biyyattii akka malee miidhuu akka danda'u gabaasni miidiyaalee garaagaraa ni agarsiisa. Liiban Jaarsootu qindeesse. Walwaraansi Tigraay keessatti eegalame gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti erga babal'atee booda namoonni kumaan lakkaa'aman qeerraa buqqa'uu isaaniitiin waan nyaatan dhabanii beelaaf saaxilamuun isaanii kan hin haalamne ta'ullee suuraalee fi odeeffannoowwan beela uummata naannoo Amaaraa mudate jedhamee karaa toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin mul'achaa jiran garuu suuraawwan beelaa naannoo Amaaraa agarsiisan osoo hin taane beela naannolee Sumaalee fi Tigraay akkasumas beela Sumaaliyaa fi Itoophiyaa bara 1984 mudate irratti kan kan akka ta'e BBC'n afaan Ingilizii gabaaseera. Suuraalee fi odeeffannoowwan sobaa xiyyeeffannoo dhaabbilee gargaarsa garaagaraa harkisuuf jecha karaa toora Tiwiiterii naanna'aa jiran hedduun isaanii dhara akka ta'ee fi qabatamaatti beela uumamee odeeffamu kan bakka hin buune ta'uu kan hubachiisu gabaasni BBC. Suuraaleen kunneen dhaabbanni keenya armaan dura beela naannoo Sumaalee bara 2011 akkasumas beela waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa tureen walqabate naannoo Tigraay keessatti bara 2021 mudate gabaasuuf fayyadamne keessatti argamu jechuun ololli oofamu soba ta'uu mirkaneesseera. Miidiyaalee mootummaa dabalatee fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa garaagaraa mootummaa Abiy Ahmed deeggaranii fi leellistoonni sirna nafxanyaa halkan onkoloolessaa 4 bara 2021 waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee eegalee odeeffannoowwanii fi suuraalee sobaan deeggaramaniin uummata burjaajessaa turuun isaanii taatee isaan raawwachaa turanii fi jiran kan dhugoomsu yoo ta'u, waraanichi kaaba biyyattiitti gaggeeffamu dirrisee lola gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti erga jijjiiree booda bifuma wal fakkaatuun uummata biyyattii burjaajessuu fi xiyyeeffannaa biyyoota alaa argachuuf odeeffannoowwan sobaa oomishanii karaa toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiif afarsaa jiraachuun beekama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan gammaati. Qophiilee raadiyoonii Dirree Shaggar hafan waliin tura. Jabbiiroo bakeessa jalan dhaabbatanii mukti daangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maanu tuqanii Oromoon galaana nittiksanii galaana nittiksanii galaana Oromoon galaana nittiksanii galaana nittiksanii galaana Sikki jalaa Abbaan biyyaa keessa nyaatu obsanii buluu sodaadha seete obsa fixatee keessa nyaatu lafti lafeedha yaagate otoo jirruu lafa nunnaaltu dubbii sobaa laban suufannu badaa qabnaa hin araaramnu Sukki jalaa sodaatu du'aan oolu lubbuun luba qeerroodha dubbiin gurra nu fuutee garaan nu gubataadha hambaa lafee gurraacha kudhaama abbootu finfinneen godhambaadha hin kennu eenyummaatu mana oolchine kaloo kabadullooni ammaatti dubbiin jara qa'ee qotee bulaani salphaana
wallaale mukaana garaagara otoo waratee qabu kadhaana gubbaan karra. Lafaa fi lafee lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tiffatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasisuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya, lafee keenya. Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee qophii keenya har'aatiin saamicha lafa Finfinnee ilaalchisee mata dureewwan lama isiniif qabannee dhiyaanneerra. Mata dureen inni duraa hiyyummaa fi garraamummaa Oromoo naannawa Finfinneerraa lafa saamsise kan jedhu kan duubee wayyeessatiin barreeffame yoo ta'u, inni lammataa ammoo walaloowwan tufaadoo yoo mata duree falmii saamicha lafaa irratti godhame jedhu kennee fi barreessitoota adda addaarraa walitti qindeesse wal duraa duuban isiniif dhiyeessina. Qophicha kan isiniif dhiyeessu ana Gurmeechaa Gammachuuti. Muuziqaa ce'umsaa kana booda gara qophii isa duraatti haa ceenu. Abbaan biyyaa keessi nyaachuu obsanii buluu sodaadha seetee obsa fixatee keessi nyaachuu. Hiyyummaa fi garraamummaa Oromoo naannawa Finfinneerraa lafa saamsise. Sirni Habashaa gaafa fidee teessoo isaa dachee tuulamaarra dhaabbatee kaasee rakkoon inni Oromoo irraan ga'e kan himamee dhumuu miti. Biyya Itoophiyaa mara keessaa bu'uuraalee misoomaa ga'aa naanna'uu hin argatin yoo jiraate naannawa Finfinneeti. Aanaalee Finfinneetti dhiyaatan kanneen akka Aqaaqii, Sulultaa, Sabbataa, Walmaraa fi kanneen kana fakkaatan keessatti lakkoofsi ijoollee carraa barnootaa hin arganne kan naannawa eessayyuutuu gadi akka ta'e ragaaleen mul'isan hedduudha. Rakkoon daandii, rakkoon tajaajila fayyaa, hanqinni bishaan dhugaatii, rakkoon humna ifaa elektirikii haala nama naasisuun kan naannawa Finfinneetti mul'atu. Naannawi Finfinneen magaalaa guddittii biyyattiitti dhiyaatee haa jiraatu malee misooman eessaa fi eessa boodatti fagaatee jira. Naannawi kun midhaan qonnaarraa fi horii horsiisurraa kan hafe haala galii biraa ittiin argatu hin qabu. Qotee bulaan naannawa Finfinnee fuduraa fi kuduraa akkasumas oomishoota biroo kan gurguramanii maallaqa battalatti fidaniin waan hin beekamneef galiin uummanni qonnarraa argatu hedduu kan jireenya isaa geeddaruuf miti. Kana biraan oomishuma argateyyuu mala ittiin gatii ga'aatti gurguratee jireenya isaa geeddaratu, mala ittiin baankitti qusatee daldalatti ce'urratti leenjiin barnoonni fi deeggarsi barbaachisu gama mootummaatiinis ta'ee dhaabbilee miti mootummaatiin waan hin kennamneef karoora akkasii baafachuun hin baramne. Kanaan kan ka'e jireenyi ummatichaa fooyya'uu hin dandeenye. Hiyyummaa ummata kanaa kan hubatan qubattoonni halaalaa dhufanii fi kanneen magaalaa keessa jiraatan waggoota 30 darban kan bara bittaa addawaayii fi biltiginnaa keessatti gandoota qotee bulaa Oromoo naannawa Finfinnee keessa deemanii karaa dallaalotaatiin Oromoon akka lafasaa isaanitti gurguru amansiisuudhaan lafa hagana hin jedhamne maallaqa xiqqaadhaan harka isaanii galfataniiru. Jarreen kun Oromootti siqanii lafasaa gatii rakasaan irraa bitanii mana carqaa jedhamu irratti ijaarratanii suutaan lafa kan Oromoo irraa fudhatan humnaanii miti. Hiyyummaa isaatii fi garraamummaa isaatti fayyadamaniiti malee ummanni keenya haalli inni oomisha isaa gatii guddaatti gurguratu hin jiru. Fakkeenya battaluma tokkotti 50 yookiin 100tti yeroon inni midhaan itti gurguratu waan hin jirreef gaafa dallaalaan qarshii 1000 itti agarsiisu dafee lafa ofirraa kutee gurgurachuuf jarjara. Lafti bara baraan deddeebisee silaa oomisha isaaf kennuu danda'u yeroo tokkotti harkaa ba'a. Qarshiin si'a tokkotti fudhate sun ammoo yeroo muraasaaf rakkoo xixiqqaa ni furaaf ta'a. Yeroo tokkoof itti miidhaguunis meeshaa namatti bareede bitachuunis ni danda'ama ta'a. Garuu maallaqichi dafee dhuma. Hiyyummaa Oromoon keessa jirus fulla'insaan furuu fi hin danda'u. Kan nama gaddisiisu ummanni kun mootummaa isaaf dhimmamu kan isa qajeelchu, kan isa dammaqsuu fi isa humneessu hin qabu. Gurgurtaan lafaa rakkoo yeroo tokkoo furachuuf qotee bulaan gaggeessu gaabbii yeroo dheeraa akka itti fiduu danda'u kan isa hubachiisu hin jiru. Silaa otoo mootummaa waa'ee Oromoo dhimma qabaatu jiraate duruma akka qotee bulaan lafa gurguru hin goosisu.
Qotee bulaan osoo lafa gurguruu isa hin barbaachisin lafasaa akka qabeenyatti qabsiisee baankirraa qarshii akka liqeeffatu, liqaa argateenis immoo misooma akka lafasaa irratti hojjetu, misooma sanarrattis akka galii guddaa argatu piroojeektii qopheessee fi to'annoo qulqullinaa fi deeggarsa godhee fi akka jiruu fi jireenya qotee bulaa jijjiiramu gochuun ni danda'ama ture. Lafti akka qabeenyatti lakkaa'amee erga liqaan baankii argamee booda oomisha argamee fi galii inni argamsiise bu'uureeffachuun ummaticha jireenya qonnaarraa gara abbaa qabeenyaa industirii xixiqqaatti guddisuun ni danda'ama. Kun immoo danda'amuu baatee yoo lafti kan gurguramu ta'e lafichi gadi qabaadhaan otoo hin taane haala iftoomina qabuun otoo gatiinsaa hin cabin bal'inni laficha gurguramuu qabus murtaa'ee jechuunis namni tokko lafa hagam gurgurate hagam ammoo akka maatii fi jireenya isaa gara fuulduraatiif hambisuu danda'u seeraan daangeffamee gatii sirriitti akka gurguratu gochuun ni danda'ama ture. Maallaqni argames akka dhimma hin taaneef hin qisaasamne gorsaa fi hordoffii gaarii gochuun jireenyi nama lafa gurguree sun akka jalaa hin jeeqamne gochuun ni danda'ama. Haa ta'u malee lafti qotee bulaa Oromoo naannawa Finfinnee hoggaa haala hin taaneen qotee bulaa maallaqa xiqqoodhaan alagaan sossobee maqaa kennaa yookiin maallaqa liqeeffachuutiin irraa saamamu oppiidiyoon mana caraqaa jedhamu maqaa gara nama bitateetti dabarsiisuuf qotee bulaarraa matta'aa fudhachuu malee qotee bulaan kun akka naannawa sanaa badu haala mijeessuu malee nama rakkatee lafa gurguru sanaaf mala himuun badii jalaa oolchuuf dandeettis fedhiis marartees horattee hin beektu. Ammaan tanalleen odeeffannoon jiru kan ibsu qubattoonni naannoo fi saba biraarraa dhufan dallaalota oppiidiyoo qabatanii qarshii jooniyaan baatanii akka bittaa lafaatiif gandoota Oromoo keessa naanna'anidha. Oromoon wanti baruu qabu lafasaa oggaa gurguru biyyasaa akka dhabaa deemudha. Hundee irraa badaa jira. Lafasaa oggaa gurguree achii deemu lafarraa qofa miti kan buqqa'u aadaa fi afaan isaallee ni dhaba. Hariiroo hawaasummaa bara hedduu ittiin jiraate ni dhaba. Baqataa biyya hin qabne ta'aa jechuudha. Dur bara nafxanyaan isa buqqisaa ture Oromoon naannawa Oromoo biraa kan akka Baalee, Arsii, Booranaa fi Harargee faatti godaanaa ture. Amma carraas sun hin jiru. Lakkoofsi namaa baay'ataa waan tureef haalli bulchiinsa lafaas waan geeddarameef lafti nama godaanee dhufu irratti simatan hin jiru. Kanaafuu carraan namni lafa gurgure bara kana qabu magaalatti galee hojii humnaa hojjechuu qofa. Sanayyuu yoo humna qabaate namni maatii qabummoo magaalatti mana kireeffateelleen maatii jiraachisuu hin danda'u. Ulaagaa kamiinuu qotee bulaa magaalaa jiraachisuuf yaaluuf haalli mijaa'aa miti. Oromoon magaalatti gale tokko battalumatti jireenya magaalatiin wal baree hojii humnaa barbaadulleen hojjechuu hin danda'u. Sababni inni duraa afaan Amaaraa baruun mataa isaatiin qormaata tokko. Kana malees garaagarummaa aadatu jira. Yeroodhuma rakkoo kana jalaa bahuun danda'ame moo qaala'insi jireenyaa magaalaa keessa jiru kan maallaqa al tokko argataniin fulla'oo miti. Kanaafuu qotee bulaa Oromoo naannawa Shaggar jiru kan isa baasu lafa gurguruu otoo hin taane akkamiin lafasaa hambifachuu ilmaan ilmaanitti akkamiin dabarfachuu akka danda'u irratti yaaduu fi mari'achuudha. Akka lafa hin gurgurre jaarsan ollaan wal gorsuudha. Wal gargaaruu fi xiiqidhaan lafa keenya ormatti gurguruun fafa jedhee waliif kakatee tumaatumachuudha. Falma saamicha lafaa walaloodhaan dhiyaate. Walaleessan Faayisaa Amaan jedhamu walaloo gurraandhala bara 2018 barreesse keessatti waa'ee qe'ee Oromoo Finfinnee akka kanaa gadiitti ibsee ture. Manca'iinsa gurguddaa Oromoo Finfinnee irra ga'e saaxile. Mata duree walaloo isaatis qe'ee Finfinnee jedha. Qe'ee tufaa munaa qe'ee qajeelaa dooyyoo alagaatu saamee ture ani bade wayyoo. Qe'ee abeebee tufaa qe'ee guddataa araddoo lafa garbuuf qamadii lafa garmaama faradoo. Qe'ee soraa loomee qe'ee jamoo dabalee keenya irraa buqqa'ee ormi biraatti galee. Qe'ee galatee asheetee qe'ee axalee jaatanii humna irraa kaasanii fooqii irra dhaabanii. Qe'ee shubbuu ejersaa qe'ee alagaa marsitee maqaa biraa moggaastee maqaa ishee dhoksitee. Asii achi hin gurguramtu hin bitamtu sitti roorristu galtuun seenaa kee awwaaltee sirratti dhiichistu yartuun dhiigatuu sirratti dhangala'e lafee hedduutuu sirratti cabe haadhatuu mana tokko ilmaasha sirratti dhabe dubbiin kee qoosa miti dhiiga sirratti jiksine lubbuu sitti wareegnee dhiiga keenya si tiksine. Ammas Finfinneen lafaaf lafee teenya handhuura dachee Oromiyaa lootee galtuun hin seentu kumaatamaan qabna waardiyaa.
duudhaa guutuu finna finne milkiin qajeeluu akka hin dinne kiila guunnee buna qallee akka maltuun nutti hin malle hora finfinnee loon obaasaa hurufa doobbitti oldachaasaa akkanaan turre kaleessa handhuura oromiyaa keessaa jaarraa dhiyoo kana keessa dubbii wal makte kaleessa warri finfinnee qurcii fayyisee galtuuf kadhattuu nurratti hambise warri moru mari'atee warra horu ari'ate galaan galaa malee ekkan yakka malee dachiisaarraa buqqa'ee garbummaadhaan luqqa'e harkisaan jabaatullee hidda dhuura kooncinne harcaatu hattootarraa haa baraarru finfinnee latii caalii likkaasaa walaloo isaa gabaabduu kanaa gadii keessatti akkaataa itti oromoon biyyumasaa finfinnee irratti keessummaa taasifame ibsa ani qileesiin jennaan as kotti moggaafatte anaan keessummaa gootee waraqaa na gaafatte anatti of hormeessitee amalan taane fidde laga harreesiin jennaan laga har malee didde isa dur qe'ee keetii urgaa ufooliin bunaa finfinnee qe'ee abeebee araddaa tufaa munaa axaleen naaf abbaadha qajeelan naafeessuma birbirsi naafan dhuura gullalleen naaf teessuma maqaa kees jijjiirrattee dachee kees mummuranii sirratti waldhalchanii burraayyuu nu galchanii siiniyyuu gurguranii walaloo armaan gadii kana keessatti ammoo barreessichi ni gaafata finfinneen lafaaf lafee abbaa biyyaa liqimsitee maaliif calliste jechuun gaafata na dhukkuba na gugguba keessa kootti na waaddee gaafa abbaan koo ba'u dhibee roorrotiin aadee boquun isaa cabee gaafa kabaja dhabu dachee isaa irratti yoo galtuudhaan cabu tolli barruu harkasaa itti ta'ee abaarsa roorroon bifa jijjiiraa baraan isa mankaraarsa dubbadhu yaa fira callisuu sin baasu amantee maaf rafta isa sobee basaasu osoo beektuu hin ta'in doofa fi wallaala diinni boolla qotee jiraansi awwaala ulee diinatiin cabnee qilee hamtuutti buune duuti lama hin jirtu nuti jiraatti duune kaleessa oromoon dureessa fabbaa lafaa har'a dachee isaa irratti waardiyaa ta'uun fafaa lafa abeebee tufaa qe'ee qajeelaa dooyoo araddaa tufaa munaa diinatu nyaate wayyoo tuulamtichi abbaan qe'ee biyyaaf lafasaa irratti gadi jedhee boquun cabee mirga jiraachuu dhabee finfinnee dubbadhumee dhugaa saba qulqulluu maaf callifta maaf dhoksite rakkootti ollee bullu walaleessan yeroo san kabbadaa ammoo jaalalleessaa finfinneerraa magarte akkas jedhee farfata ejersa qe'ee abeebee corqaa koo yaa lalisaa bornaaf taata dagalee kunuunsessi guddisaa alaltuu gaara sanaa rigaaf mura beekanii yaanni keenya hubeera sumaaf boo'a garaanii eessa jirtaa shaggar moo qe'ee abeebee tufaa lookeeshina naaf ergi anoo sharareen dhufaa qalbiin koo siif rarraate onneen koos suma feetii dhukkuba yaala dhabe dhibee jaalala keetii manni yaalas naan argu dhukkuba onnee koorraa atumti kan koo ta'e na oolfadhu du'arraa haalaf amala keetiif hundumtuu barsi hawwa jechoonni sirraa dhufu akka dammaa mi'aawwa yeroo hundaa waa'ee kee lallabaam arrabni koo siifan ta'anaaf ta'i jaalallee gaafa rakkoo maqaa kee nan dhaadadha faarsita nan seenaa kee loo'een dhufa finfinnee naaf saaqikaa ulaa kee jechuun barreechee kaa'e yeroo isaan kabbadaa dhumarratti qophii kana kan goolamnu ergaa walaloo kanaa gadiitini anaa jettu maraadhu karaarra deeme qullaa biyya abbaa keenyarra of kabachiisnee bullaa akka yeroo dursana badiidhaaf nun abaartu du'ee mabanna malee kana booda nu nyaartu oromoon sichi goobee daandii walirraa saaqaa finfinneen keenya ta'uun yeroo makamuu haqa egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin irraaf qabanne kana fakkaataa fayyaa ta'a Sidangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maanu tuqanii oromoon galaana galaana nittiksanii galaana galaana nittiksanii galaana oromoon galaana 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 nittiksanii galaana galaana nittiksanii galaana sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa abbaan biyyaa keessa nyaatu obsanii buluu sodaadha seete obsa fixatee keessa nyaatu lafti lafee dhayaa gadee otoo jirruu lafa nunnaaltu dubbii sobaa laban suufannu badaa qabnaa hin araaramnu sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa sukki jalaa
baatu du'aan oolu lubbuun luba qeerroodha dubbiin gurra nu fuute garaan nu gubataadha garaan nu gubataadha hambaa lafee gurraacha kudhaama abbootu finfinneen godhan baadha hin kennu eenyummaatu mana oolchine kaloo kabadurrooni ammaata dubbiin jara buqqa'ee qotee bulaani salphaana kawallaale mukaana garaagara otoo waratee qabu kadhaana gubbaan karra moon qomarraan citu yaagaam taaloolaan qeerroo konseera wal abdata isaattu gaafa roorroo konseera wal abdata moon gaafa roorroo cheejedhime cheejedhime cheejedhi bulloode cheejedhitti yaafal waraani diinagee cheejedhime dhiigni lafa yaa kumaan obbolaakee cabaan sodaatu lubbuu mararfataare otoo gafarsi jiru leenci marga dheedaare gurbaan maraata mariin qabu kulooma maraate ka tuqamnaa yoo namaa sarmaa maraata mariin qabu idhaan isan deebisu lixee bidda walakkaa Boyka dagota boyka dese ngota tu biyafdu elmike zapata ngaraidu gagesil make boyni arbe kana rendi debane gansare dinyane gamaluya obsine nu gamnan dosne sokinu jala Oromoon galaana gaafa guutuun beekani jabbiiroo bakeessa kakawwee jalan dhaabatanii jabbii kakawwee keessa jalan dhaabatanii haggannaa ulee goota yoo irree jabaatanii kan ofirraa deebisanii jabaadhu kaa qeerroo deebisi gumaakee cheejedhime bulloode cheejedhitti yaafal waraani diinagee cheejedhime dhiigni lafa yaa kumaan obbolaakee mana oolchine kaloo kabadurrooni ammaata dubbiin jara buqqa'ee qotee bulaani salphaana kawallaale mukaana garaagara otoo waratee qabu kadhaana gubbaan karra moon qomarraan citu yaagaam taaloolaan qeerroo konseera wal abdata isaattu gaafa roorroo konseera wal abdata moon gaafa roorroo cheejedhime bulloode cheejedhitti yaafal waraani diinagee cheejedhime lafa yaa kumaan obbolaakee. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar.